Ati wajjin suura kaana. Hin ta'u? Ati suura kaatee kaatu. Eenyuraaji? Animo? Anuma kaa innaan suura kaa'u eenyudha kan biraa anuma. Dhugaa Yesuus. Kottu kan naqi kottu dinaa sobnaa wajjini. Wajjin haa sobnaati. Xuuxxa shankora kan naqi kottu. Ishi. Mucaa obboleessa kootiiti haadha koo bira jira. Lakki. Anumatu ka'aa jira. Mucaa obboleessa kootiiti. Mana haadha koo jirti. Bareedduu tokko waan qeema miixinna ishee tokko. Nageenya waaqayyoo lafa jirtettis ni haabaitu buleen akkam jirtu fayyaa nagaa keessanii. Inni isheen gaamma naasofna mucaan rafee jira. Isa gannaqii kottu naasofna. Baga jiraattanii isiniin jira. Maaliif mana sirreessitee kaatee yookiin immoo mucaa wajjin maayyaa haasoftaa jechuu dandeessu. Sagalee ijoollee biyya keessanii warra keessan akkasinitti tolu abdiin qaba. Mana keessatti facaaftaan talaatu taagada. Mana keessa facaafama. Baala soo nyaatee funaani gubadhee. Baga jiraattanii ani jira bulettiin keessan galata waaqayyoo. Nayyaanne wal'amnee turre miti isiniin jira. Maan jedhu galata waaqayyooti dhugaa waaqayyoo maan jedhu. Baay'ee sinirraa badee ture. Giiftii kokotta sirra dhaabbadha immoo naasoftaati nabaan sirra dhaabbadhu. Sirra dhaabbadhu naasofnu. Akkanatti keenyaa somnu naasoftaa? Ishi dhageedi. Diimaan tuqiin kan tuqiin isan tuqani. Siifoo meera siifoo? Naamadhu nahamadhu. Ana naamadhu. Kosi nu gaddaa. Ishiin sun siifoo eenyuuti? Siifoo eenyuuti? Siifoo nama. Siifoo namee maal sirraa qaba kan akkooti malee. Maqaa namee lammatan dhayi. Siifoo akko. Siifoo akko. Siifoo warqitu. Siifoo laashin bareeddu. Lawaatti baatatti bidde. Harkatti baatatti bidde. Haa nyaattu. Baga jiraattanii isiniin jira. Nanu subscribe godhaa isiniin jechuun dhaqoomaayyu isin irratti hin bu'u waan caalaa subscribe gootanii dhiiftanii inni duraayyuu nagaadha loonni 5,600 jirtan kun nageessu 600 waan xiqqoo hanqateera nama 90 wayinatti fakkaate ta'e 90 ta'eera. Badeen ture waan isinirraa badeefis egaa akkuma beekamu warreen keessaan na dubbisaa jirtan jirtu warreen keessaan na dubbifne immoo isinitti nima. Mana haadha koon jira jechuudha mana keenya kun gaa baadiyyaa biyyatti dhaladhe mana kana kee ashaara birrii 300 qaban. Birrii 300 qabannaa sana haadha kootiin muka bitee falachiisee fitan biyya Addis Ababaatti ol bade waggaa 8 kana. Kanaafiyyuu mana haadha koo keessan jira jechuudha amma. Baazirii dhuftu malee naan jettee baay'ee na dhukkubee ture achitti manatti. Akkuma isuma beektanii dhukkubichuma beektanii na dhukkubee na dhiisuu didee olgizeedhuma na baha ciisuudhuma ta'ee dugda na nyaataa kunu kana kuna caccabsee na nyaataa bakka fayyaadha qaban baay'ee nama gooti fayyaani. Dadhabee jennaanii kottu garaan kutadhaa si yaalchisaa jennaaniin dhufu aduu koo baay'ee na dhukkuba. Hin dhufu qoricha habashaas fudhachaan ture doktorota biras dhaqaan ture waldaas deemaan ture jennaan didde. Isinis immoo akkuma beektanii waldaa araaraa deemii tigisti waldaa araaraa deeminaan jettu waldaan araaraa hin ulfaata akka durii miti waan hundumtu dhugaa waaqayyooti tiraanspoortiin naan biyyaa bahee birrii 200 biyya kanaa bahee birrii 120 Addis Ababaa ga'ee eeggadda garuu birrii 500 naan dhufe torbanaa bara. Adoo situ dhufee dubbattu reetinoo nagaadhaa jirtu jedhiin gamarree akka na waamtee isin mulla ati taa'eeti. Wanti dhagaa hin argitu akka sagaleedhaan wajjin haasoftuu sanaa miti aduu. Isuma akka naa mana koo dhufte viidiyoo wajjin hojjennee sanatti nagaa gaafadha. Waan na waamteef. Maali anu shaashiin qabu? Shaashii irra maal fuutaa adaadhaa koo maattiin goota? Akkanan jedhii dhugaa waaqayyo nagaa gaafadhu. Har'a tuqaa adoo koo giseedha qaamaan taatee. Mul'atanii amma nagaan gaafadhu. Dubbadhama bade. Isheen maqaa ishee? Soorsaa yuutuubii. Soorsaa nama tokko miti. Nama 5,000 irra jira. Isaanuma si dhaggeeffate si ilaalaa nagaa gaafadhuuti waanuma na waamteef itti himta kanuma. Nagaa gaafaa kuma. Yuutuubii koorraa badeen jira waan ta'eef akka isaan nan dhabne yoo hundeessi waan jiraadhesi akka na dhukkubeessi bira jiru naaf haa baran. Nagaa gaafadhu soorsaa yuutuubii adiiti. Soorsaa yuutuu. Maal rakkadda akkam jirtu nagaa keessan ijoollee koo jettee waliste. Nagaa keessanii ijoollee koo baga jiraattanii baga sin jiraachisee gooddanyaan keessan immoo baay'ee dhukkubnaan baay'ee dhukkubsannaanan waanan godhu wallaalee bilbilee ofitti fudhadhee amma immoo humaan jettu wayyaa jirti.
isin immoo fayyaa keessanii nagaa keessanii qorichiin wanti hundumtuu dadhabnaan qoricha bashaattan funaana jedheetan ofii kootii fuudhee mana kootti immoo mana koo jirti. Nagaa keessanii fayyaa keessanii hundi keessanuu baga nagaa taatanii baga hundi keessan nagaa taatanii biyya nagaa keessa jirtu nagaa isinii haa taasisu waaqayyoon bitaa mirga keessanii haa dhaabatu waan itti jiraattan isin haa jiraachisu fayyaa keessanii attam jirtu ani nagaa kooti ani fayyaa kooti kun eega na bukkee teessi ishiinis immoo humaan jettu waan faqqade yoo ta'e hamma gaafa ishiin jirtutti an nagaa isiniifan dhaama ishii wajjiniini amma ishiin na bira jirtuttis amma jireenya ishii waaqayyo naa kadhadhaa waaqayyo qabbana ishiidhaa buusutti ogeessuma kana yoo ogeessa taasisee fi waan illee hunda hoo jireenya ishii taasisee nagaa keessanii baga nagaa taatanii baga jiraattanii baga waaqayyo isin jiraachisee jiraadhaa ilmaan koo jiraadhaa ijoollee koo waaqayyo nagaa isinii haa kennu naa kadhadhaa lafa jirtanitti afaan beektaniini iddoo afaan itti bultaniini naa kadhadhaa kun ishiin immoo har'a na bira jirti har'a dhibamtee isin biraa haftee kun iddoo kana jirti hojii ishii isinitti agarsiiftu hin dadhabdee kun as jirti baga nagaa taatanii baga jiraattanii beekoo jedha. Kanuma kunuun sodaatee kan manuma wanni biraan jiru. Waa tokko si dhaannaa sodaate malee. Iftuu ko dhaqi firraa fuudheen harma jedha. Kanaaf torban irraa dhufee jira kanaaf walirraa bannee na dhabdanii. Ituma torban irraa dhufuu baadhee isaan dura iyyuu hojjechaa hin jiru viidiyoo akkuma argitanii. Amma gachiisee immoo dhaqee noosisa. Kanaaf waldaa araaraa dhaquu hin danda'u maaliif maallaqa isaallee guddaadha. Dhugaa dubbachuu maallaqni illee guddaadha gastaa isin jedhamu sun baay'ee guddaadha. Dhaqee raabee bishooftuu waldaa bishooftuu dhaqee bulee naa kadhatameera. Siifoonis keessa jirti. Naa kadhatamee ture waldaa bishooftuu illee deemeera isiniin jedha waanuma waaqayyo biraa ta'e hin ta'u. Kanaaf hambadee yoo na dhabdan yoo yasan jira warri nan beekne jechuudha. Warri karaa keessaa nan dubbifneef. Jaaladheef diibiyaan si ji'a tokko darbee irratti fakkaate inni viidiyoo waraabee viidiyoon torban irraan naan dhufaaru waraabeen xinnoo tokko gadda isinii gadhiisa. Yoo fayyammoo walitti deebinaa nagaan turaa sin jaallannaa nuu jiraadhaa naa kadhadhaa dhugaa warra misliimaallee dhugaa waaqannaa rabbii keessan kadhattan naa kadhadhaa warra ortodoksiis akkuma dhukkubni kun narraa fuudhamu waan hin balleessin beeku akka waaqayyoon itti araaramu naa kadhadhaa isiniin jedha.